walitti deebineera odeeffannoo bargamaatti ho'inca'u shaampiyoona addunyaa Speen magaalaa Maadriiditti uummata miliyoona hedduutiin taphattoonni akkasumas immoo miseensonni garichaa kan simatamanii shaampiyoona addunyaa gareen biyyaalessa Speen gara biyyaatti deebi'an uummanni magaalaa Maadriid daandiiwwan magaalaa Maadriiditti ba'uudhaan garicha kan simatanii taphattoonni akkasumas immoo gareen leenjistoota dabareedhaan deeggartootatti of beeksisuudhaan faaruu nuti shaampiyoona jedhu kan isaan faarsanii shaampiyoona addunyaa Speen Argentina injifachuudhaan yeroo lammaffaadhaaf shaampiyoonii ta'uun ni beekama. Bara 2010 shaampiyoonii erga taate booda waggaa 16 booda Speen shaampiyoonii ta'uu kan itti mirkaneeffate dilbata darbee goolii 1-0dhaan Argentina injifachuudhaan shaampiyoonii kan taate. Taphattoonni Argentina tapha booda jeequmsa uuman hordofuudhaan FIFAan taphattoota biyyattii irratti qorannoo eegaluu kan beeksise. Waancaa addunyaa tapha xumuraatiin Argentinaan goolii 1-0 Speenin erga mo'atamtee booda naamusa badaa taphattoonni Argentina uuman hordofuudhaan FIFAan taphattoota biyyattii irratti qorannoo eegaluudha kan beeksise. Taphni erga xumuramee booda taphattoonni fi miseensonni garee leenjistoota Speen taphattoota Speen gammachuu irratti argaman ibsachaa turan. Taphattoota kan Speen reebuudhaaf kan isaan yaalanii FIFAan taphataa fi akkasumas immoo leenjisaa gocha kana keessaa qooda qabu akka adabuudha. FIFAan kan beeksise Leandro Paredes, Noel Molina akkasumas Thiago Almada fi garee leenjistoota keessaa immoo leenjisaa Roberto Ayalaan gocha naamusa badaa kana keessatti akka hirmaatan kan gabaafame. Keessattuu Leandro Paredes Eric Garcia kokkeessaa yeroo qabu kan mul'ate. FIFAan erga Argentinaan goolii 2-1 England injifatee xumuraaf geesseen booda barreeffama siyaasaa odolli Falkland naaf mala jedhu qabatanii mul'achuu isaaniitiin wal qabatee qorannoo irratti eegaluun ni beekama. Leandro Paredes akkasumas immoo Thiago Almadaan Eric Garcia akkasumas immoo taphataa Barcelona Gavi reebuudhaaf yeroo yaalan kan mul'ate. FIFAan qorannoo isaa yoo xumuree taphattoota biyyattii adabuu akka danda'uudha gaafamaatti kan jiru. Keessattuu taphattoonni Argentina taphichaanis taphattoota Speen irratti miidhama yookiin immoo deebiidhaan balleessaa taphattoota irratti hojjechaati kan turanii. Taphichis erga xumuramee booda taphattoota Speen muraasa ta'an Leandro Paredes dabalatee taphattoota Speen reebuudhaaf kan isaan yaalanii. Kun ammoo xiinxaltoonni kubbaa miilaalee taphattoota garee biyyaalessaa Argentina qeeqaatti kan isaan jiran. Odeeffannoo waancaa addunyaatiin wal qabatu biraatti hin darbu. Waancaa addunyaa bara 2026 irratti gooliin hedduu galuudhaan seenaa dorgommichaatiin riikardii ta'uudhaan kan galmaa'e. Waancaa addunyaa bara 2026 irratti biyyoota 48 kan hirmaachaa kan turanii waancaa addunyaa olaantummaa Speeniin xumurameen waliigalaan taphoota 104 goolii 308 kan galee. Giddu galeessaan tapha tokkoon goolii 2.96 tapha tokkoon galaatti kan ture. Taphataan sarara fuuldura garee biyyaalessaa France Kylian Mbappeen waancaa addunyaa kanaan goolii 10 galchuudhaan badhaasa kophee warqee kan injifate. Waliigalaan goolii dorgommii kanaan galchamu 22 gaachuudhaan garaagarummaa goolii tokkoon sadarkaa tokkoffaan Kylian Mbappeen dursaati kan jiru. Lionel Messi goolii 21 sadarkaa ittaanu kan qabate. Michael Olise immoo kubbaa goolii galee torba taphattoota Fransiif mijeessuudhaan waancaa addunyaa bara 2026 olaantummaan kan xumure. England fi France dorgommii kanaan goolii hedduu galchuudhaan sadarkaa jalqabaan kan isaan xumuranii. Biyyoonni lachanuu goolii 20 qixa morkattoota isaan irratti kan isaan galchanii. Argentina 19 sadarkaa sadaffaa, Speen fi Beeljiyeem immoo goolii 14 qixaan sadarkaa taanu kan isaan qabatanii kubbaa gara gooliitti yaaluudhaan shaampiyooniin addunyaa Speen 140 sadarkaa tokkoffaa irratti argamtu. France fi England wal duraa duubaan 139 fi 118 sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti kan isaan argaman. Kubbaa waliif daddabarsuudhaan immoo Speen yeroo 5,000 fi 470 sadarkaa tokkoffaa kan isheen qabate. Argentina, France, England fi Moroccoon wal duraa duubaan sadarkaa lammaffaa hanga shanaffaa kan isaan qabatanii. Goleegaan Paraguay Orlando Gil waancaa addunyaa bara 2026 kubbaa goolii ta'uu danda'u 28 deebisuudhaan olaantummaa kan xumure. Speen taphoota 8 keessaa 7 gooliin osoo irratti hin galiin
sadarkaa jalqabaatiin kan isheen golabdee waancaa addunyaa kanaan goolii tokko qofti irratti galuudhaanis gareen biyyaalessa Speen sadarkaa tokkoffaan kan xumuree goolii hedduu irratti galuudhaan ammoo Tunisiyaa fi Iraaq goolii 12 qixa irratti galuudhaan biyyoonni kunneen waancaa addunyaa bara 2026tiin biyyoota goolii hedduu irratti galedha. Odeeffannoo biraatti osoo hin ce'in dura 83 irratti hirkaawwan dhufan muraasa ilaaluu fi seenaa Taayyee godina Iluu Abbaa Boorraa waa'ee Manchester United milkeessaa caalaa Wallagga Lixaa Yubdoorraa Arsenaal wal qabatee kan jedhe Saamu'eel Bultii Wallaggaa Ba'aa Saasikaarraa qophiin ispoortii ganama kana beessaa namatti tolaa kan jedhe Junaddiin Abdoo godina Jimmaa Qarsaarraa kan barreesse bara 2027 Bukaayoo Saakaan taphataa Arsenaal itti abdatudha kan jedhe Isqeel Kennesaa Iluu Abbaa Booraa irraa waa'ee Manchester City kan jedhe Eliyaas Abdoo Jimmaa Qarsaarraa yaada koo maaliif qilleensa naaf hin oolchine Speen injifachuutti akka gammadee fi deeggara Arsenaal ta'uusaa kan nuuf katabee Najiib Badruu Iluu Abbaa Booraa kan barreesse Arsenaal Soorafuu Chelsea Morgan Rogers mallatteessifachuu isaatti gammadeera kan jedhe Fuad Shamsuu nisim qophiin keessan beesaa maamila keessan ta'uun barbaada jedhe maamila keenya taate jirtaa nuuf barreessii Najoo Shee Badruu Iluu Abbaa Booraa odeeffannoo ispoortii Chelsea wal qabatee kan jedhe Chelsea Morgan Rogers mallatteessifachuudhaaf kan dhiyaate kan alattamu odeeffannoo Chelsea wal qabatus kan isin biraan geenyuun isaa Khalid Anas jechuudhaan deeggaraa Liverpool akka ta'ee fi Liverpool wal qabatee wanti haaraa kan jedhe Najaash Zakir Nadhigi Birraa maamila keessan ta'uun barbaada jedhe siisamanii jirraa Wandimuu Mulaatu Iluu Abbaa Booraa Speen raajii hojjettee shaampiyoonii ta'utti akka gammadee fi waa'ee Manchester City kan jedhe barataa Fayyinaa Lammeessaa Wallaggaa Lixaa golli sooraa Manchester United wal qabatee kan jedhe Fayyisaa Fufaa godina Wallaggaa Lixaa Sayyoon Oleerraa kan barreesse Chelsea ilaalchise wanti haaraa kan jedhe 83 irratti hirkaawwan hedduudha kan nuuf odeeffannoo jijjiirraa taphattootaatiin wal qabatu Aishin Biraan ga'uudhaa fi Chelsea taphataa Saratiisa Crystal Palace lakkoo mallatteessifachuu akka barbaadudha kan gabaafame Xavi Alonso leenjisaa kilabichaa gochuudhaan kan qacaree Chelsea taphattoota Premier League Englandiin muuxannoo qaban mallatteessifachaati kan jiru Crystal Palace taphataa umurii 26 lammii France lakkoo irraa paawundii miliyoona 69 ni barbaada kan jedhame taphataa bakka isaa buusuudhaaf ammoo kan Augsburg Matt Sima barbaada akka jirus kan gabaafame bara 2024 Wolfsburg irraa paawundii miliyoona 18 Crystal Palacetti kan makame taphataan Saratiisa kan Crystal Palace fi garee biyyaalessa France lakkoon taphoota 98 kilabichaaf kan taphate waancaa addunyaatiin Franceef kan taphate taphataan kun xiyyeeffannoo jalqabaa Chelsea akka ta'e dhagaafamatti kan jiru lakkoon Chelsea fi yoo mallatteesse Trevoh Chalobah gara Como imaluu akka danda'u dhagaafamatti kan jiru Chelsea dursee taphataa Aston Villa Morgan Rogers paawundii miliyoona 117 mallatteessifachuudhaaf waliigaloonni beekamaa taphataan kun kaleessa qorannoo fayyaatii fi kaleessa Londonitti akka argame gaafamatti kan jiru paawundii miliyoona 117 Chelsea jijjiirraa taphataa kanaaf Aston Villaadhaaf kan kaffaluun isaa kun ammoo seenaa kilabichaatiin Chelsea keessatti riikardii ta'uudhaan kan galmaa'uun isaa kana dura Enzo Fernandez akkasumas immoo Moises Caicedoodhaaf tokkoon isaaniitii fi paawundii miliyoona 100 ol baaseeti kan ture amma immoo Morgan Rogers paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 17 taphataa kanaaf Aston Villaadhaaf kaffaluudhaan seenaa Chelsea keessatti riikardii olaanaa ta'uudhaan kan galmaa'uun isaa immoo akka seenaa kubbaa miilaa addunyaa kanaa keessatti immoo paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 17 riikardii yookiin sadarkaa shanaffaa irratti kan taa'uun isaa guyyoota taanaan Morgan Rogers ifatti Chelseadhaaf ni mallatteessaaf kan eegamu jalqaba Arsenaal taphataa kana mallatteessifachuudhaaf taphaticha waliin haasaati kan ture leenjisaan Arsenaal Mikel Artetaanis bilbilaan Morgan Rogers waliin haasaati kan ture ta'us garuu sanbata darbe leenjisaan haaraa Chelsea Xavi Alonso taphaticha waliin haasa'uudhaan Chelsea akka mallatteessu akka amansiisan The Athletic kan gabaasee odeeffannoo biraatti hundarbu taphataan lammii Colombia John Duran umurii 22 kilaba torbaffaa fi kan mallatteessee taphataan Duran Aston Villa qabeenyummaan isaa Al Nassr kan ta'e ergisaadhaan Portugal Benfica fi waliigaltee waggaa tokkoon John Duran kan mallatteessee kilaba Saudi Arabia Al Nassr erga mallatteessee booda
ergisaadhaan Fenerbahce akkasumas immoo Zenit Petersburgiif kan taphachaati ture amma Benfica umurii 22 kilaba torbaffaa fi kilaba kanaaf John Duran kan inni mallatteessee Benficaan paawundii miliyoona 5.19 Al Nassriif kan kaffalu yoo ta'u xumura dorgommii 2026-27 immoo paawundii miliyoona 25.5 Al Nassr yookiin Benficaan yoo barbaade Al Nassrra taphataa kana dhaabbiidhaan mallatteessifachuu ni danda'a. John Duran kubbaa miilaa kilaba Kolombiyaa Evingado keessatti kan eegale yoo ta'u sana booda bara 2022 kilaba MLS Chicagotti kan makame sana booda bara 2023 Aston Villaatti makamuun isaa ni beekama. Aston Villaan wal qabatee Wolves irraa taphataa sarara gidduu Joao Gomez mallatteessifachuu kilabichi kan beeksise jijjiirraa ganna kanaan taphattoota murteessoo dhabaa kan jiru Aston Villaan Wolves irraa paawundii miliyoona 38 Joao Gomez mallatteessifachuu kan ifoomse taphataan sarara gidduu lammii Brazil mallatteessifachuu Aston Villaan paawundii miliyoona 34 jalqaba yoo kaffalu adeemsa keessammoo ga'umsa taphatichaa fi milkaa'ina taphatichaa irratti hundaa'uudhaan paawundii miliyoona 4 Aston Villaan Wolvesiif akka dabaluudha kan gabaafame. Taphataa umurii 25 Joao Gomez mallatteessifachuudhaaf Atletico Madrid fedhii qabaatus Aston Villaan dursuudhaan taphaticha kan mallatteessifate Joao Gomez Wolvesiif taphoota 41 yoo taphatu goolii Premier League Englandin Aston Villa irratti kan galche walii galaan taphoota 130 goolii torbas Wolvesiif kan galche Aston Villaan taphataa sarara gidduu kan biraa lammii Switzerland John Mazambi gatii riikardii kilabichaa ta'een paawundii miliyoona 50 kaffaluudhaan Freiburg irraa kan mallatteessifate taphattoota murteessoo lama Yuri Tielemans Manchester United akkasumas immoo Morgan Rogers Chelsea fi Aston Villaan gurguruun isaa ni beekama. Odeeffannoo biraatti darbu Manchester United barbaadamaati kan jiru Manu Kone Arsenalis taphaticha mallatteessifachuudhaaf murkii keessa akka seene L'Equipe kan gabaase Arsenal fi Manchester United keessa garuu taphataa kana mallatteessifachuudhaaf dursaa kan jiru Manchester United akka ta'e L'Equipe miidiyaan France kan gabaase Manu Kone waancaa addunyaa bara 2026tiin sarara gidduu France filannoo jalqabaatiin akkasumas immoo jijjiiramee seenuudhaan ga'umsa beessa mul'isaati kan ture keessattuu Chouaminiin taphoota jalqabaa irratti erga miidhamee booda bakka isaa buudhaan taphachaati kan ture ga'umsa beessa waancaa addunyaatiin mul'ise akkasumas immoo Roomaa keessatti seerii Italiitiin ga'umsa gaarii mul'isuu isaatiin wal qabatee kilaboonni Premier League England Arsenal fi Manchester United taphataa kana mallatteessifachuudhaaf murkii keessa kan jiranu Manchester United dursee taphaticha mallatteessifachuudhaaf taphaticha waliin dursee haasaa kan eegale. Arsenal wal qabatee ammoo taphataa sarara fuuldura qarqara bitaa kan taphatu kan Athletic Bilbao Nico Williams mallatteessifachuudhaaf fedhii akka qabu kan gabaafame. Taphataan kun sarara fuuldura Athletic Bilbao keessatti ga'umsa gaarii kan mul'ise keessatti waancaa Awurooppaa bara 2024 sarara fuuldura irratti Lamine Yamal waliin qarqara bitaa fi mirgaadhaan ga'umsa addaa mul'isaati kan turanii ga'umsa taphattoonni kunneen mul'isaniin Spain shaampiyoonii ta'uun ni beekama. Waancaa Awurooppaa akkasumas immoo waancaa addunyaa bara 2026 dilbata darbee xumurameenis Nico Williams jijjiiramee seenuudhaan ga'umsa beessa tapha Argentina irratti kan mul'ise goolii galcheeti kan ture ta'us garuu abbaan murtee taphichaa balleessaa Merinoon Otamendi irratti hojjeteera jechuudhaan goolii kan jalaa haqan malee goolii injifannoolee galcheeti kan ture Nico Williams sababa miidhamaatiin garuu ga'umsa kana duratti hin beekamu sana mul'isuudhaaf kan itti rakkate umurii 23 irratti kan argamu waliigaltee digduu kan taphataa kana paawundii miliyoona 77 akka ta'e kan gabaafame. Arsenal paawundii miliyoona 77 kan kaffalu yoo ta'e Nico Williams kan mallatteessifatu ni ta'a. West Ham United wal qabate ammoo West Ham United gaafii Roomaa harkatti diduudha kan gabaafame. Gaafii yeroo lammaffaadhaaf Roomaan taphataa sarara fuuldura kan West Ham United Somerville mallatteessifachuudhaaf gaafii kan dhiyeesse yeroo miliyoona 46 yookiin immoo paawundii miliyoona 39 Roomaan Somerville mallatteessifachuudhaaf West Ham United gaafii
dhiyeessite kan ture ta'us garuu West Ham United yeroo lammaffaadhaa fi gaaffii kan Roomaa harkatti diduu kan gabaafame. Barcelonaan wal qabatee goolii injifannoo waancaa addunyaa bara 2026 kan Spain kan galche Ferran Torres waliin haasa'uudhaaf akka ta'e qabaafamaatii kan jiru waliigalteen taphataa kana xumuramuudhaaf waggaa tokko qofa kan hafe shaampiyooniin Awurooppaa PSG'n taphataa kana mallatteessifachuudhaaf fedhii akka qabu Mundo Deportivo kan gabaase Barcelonaan kanarraa ka'uudhaan taphataa kana waliigaltee taphataa kana dheeressuudhaaf yookiin immoo dhimma egeree taphataa kana irratti haasa'uudhaaf akka ta'e gabaafamaatii kan jiru odeeffannoo kee xumuraatiin immoo Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itaalii leenjisaa Pep Guardiola qacaruudhaaf leenjisaa Pep Guardiola waliin haasaa akka jiru kan gabaafame leenjisaa garee Itaalii barbaadaati kan jiranu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itaalii jechuudha. Kanaaf ammoo leenjisaa duraanii Manchester City Pep Guardiola qacaruudhaaf hojjechaa akka jiran gabaafamaatii kan jiru taphataa seena qabeessi Itaalii Paolo Maldini daayirektara teeknikaa ta'uudhaan erga qacaramanii booda Pep Guardiola leenjisaa garee biyyaalessaa Itaalii gochuudhaaf fedhii akka qabuu fi leenjisicha waliin mari'achuudhaaf Barcelonaatti akka argamu kan gabaafame. Waliigalaan odeeffannoo ispoortii yeroo kanaa xumureetan jira. Qophiileen OBN itti fufuu turtii gaarii. Dawa ucheza Dukele. Dos pasta gol que baba Muhammad. Sporting. Ya kama Kenya jabane.